Ashama kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota alamiitu akkam jirtan nagaa keessanii nagaa kootti galata waaqayyo nagaa waaqayyo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa guyyaa irraa deebi'ee dhufeen jira. Guyyaa irraa immoo nyaata addaa nyaata biyya keenya Ambashaa jechuudha. Isa kana hojjanna jechuudha. Egaa nyaata kanas karaa salphaadhaan bakkuma jirutti manuma keessa jirutti hojjechuu dandeenya. Egaa jalqabatti YouTube kiyyaaf haarawaa kan taatan subscribe gochudhan maatiin aftaan jedha. Kan duraan turtan immoo baga nagaadhaan eegdanii mallattoo bilbilaa san tuquu hin dagatina jechuudha. Viidiyoo yeroo hojjedhu akka isiniif seenu. Egaa amma garuma hojii isaatti deemna jechuudha. Jalqaba maal goona maaltu nu barbaachisaa kaameraadha. Ittaan sudhaan immoo sukkaara jechuudha. Sukkar nu barbaachisa akkasuma soogiddas maanka yookaan ishee xiqqoo tokko arfaffaa santu nu barbaachisa jechuudha. Kanaafuu egaa haaluma nuti daakuu baay'ee soo fayyadamne baay'ee itti dabaluu dandeenya jechuudha. Inni kun immoo zayitiidha. Kuuppii tokko arfaffaa jechuudha. Akkasuma bishaanis tokko lammaffaa kuuppii itti naqanna. San booda walitti makna jechuudha. Walitti maknee biyaas daqiiqaa 5 tursiisuu qabna jechuudha. Isa walitti makne kana san booda daakuu itti naqanna jechuudha. Ani daakuu kooppii 2 qofaan fayyadamee isin immoo baay'ee fayyadamuu dandeessan jechuudha. Kanaaf amma kan biraa immoo abasuuda kana sitti nan jechuudha. Kun abasuuda maankaa tokko. Abasuudni kun immoo akka mi'aa jechuudha. Yeroo itti makan baay'ee bareedaadha. Dasi nama jira jechuudha. Yeroo nyaatanii baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Nyaata kun baay'ee mi'aawaadha. Karaan itti hojjetamu immoo salphaadha. Mana keenyatti hundi keenya hojjechuu dandeenya. Amma lixiin keenya nu bukaa'ee jira jechuudha. Wanti nu barbaachisu qadaada biradistii kana jechuudha. Isa kana gadi galabannee maal goona almuuniyeemii itti marree almuuniyeemii kana immoo gubbaasaatti zayitii itti dibna jechuudha. Maaliif akka ofitti hin qabanne jechuudha. Amma lixii irra godhuudhaaf jira waan ta'eef irratti diriirfanna jechuudha. Lixii haala kanaan irratti diriirsinee san booda maxxabashaa irratti kan tolchinu jechuudha. Baay'ee akkasinitti tolu abdiin qaba hunduu yaala jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana sirriitti laayikii godhaa, sabskiraaybii, sheeris godhaa hiriyoota keessaniif isiniin jedha. Buliiwwan koo egaa walaa jajjabeessunuu na jajjabeessaa yeroo hundaa na faana taa'e. Dubbachuudhaaf akkuma biyya keenyaa san jechuudha. Gubbaasaa kana amma maal goona zayitii irra dibna jechuudha. Zayitii erga irra dibnee amma maxxabashaa qopheeffannee jirra. Isa kana jechuudha. Dura ni ho'isna jechuudha. Maxxabashaa kana ni ho'isna. Akkasuma immoo zayitii irra dibna akka hin gubanne jechuudha jalaanii. Haala kanaan irratti garagalchina jechuudha. Amma irratti garagalchinee jirra. Daqiiqaa muraasaaf hin tursiisne jechuudha. Haga bilchaatutti jalaan daqiiqaa 10 ta'u daqiiqaa 5 ta'u ilaalatuma akkuma gaazii baay'ee yoo ta'e haaluma sanii ilaalla jechuudha. Haala kanaan amma jalaan bilchaatee jira. Ammas akkuma duraa sanitti gubbaa almuuniyeemii kana zayitii sirriitti dibdanii irratti garagalchina.